Ashamaa harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota Dabbal Intarteementii tun qophii addaa yeroo hunda seenessa gootota isinii ta'a. Chaanaalii Dabbal Intarteementii laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ilmaan abbaa guddaa bareento, murawwa, huume, huuloo fi daroofaadha turan. Hassoonis ijoollee isaa lamaan guddaa elemoo xiqqaa turee je'eni. Warri abbaa guddaa itti maxxanee kaddamus hassoo daran ijoollee inni akaakoo ta'uuf tana. Jaarsinuu gaaf hoggaa dubbatu an kana lubutti jiru wahi odaa kiyya kuhummii tiyya tana ja'a elemoo fi turee baanee. Abbaa guddaan eega manguddoomanii qa'etti galan zabana dheeraadhaas oduma jalaahi ijoollee gandaa addaan eegaa oola. Ijoolleenis waan wal fudhataniif wah irratti maxxanti. Warreenis waan gama ijoolleedhaa jaarsuma irratti dagatan. Inumaahu abbaa guddaan waan hiriyaa ijoollummaan qabneef gurguddaa gandaarra ijoollee tana mirqaana. Guyyaa guutuu ijoollee walitti qabeeti halima dullacha saasan hagooggatee firaasha ciidii haassoon hodheef tokkorra gara gaggalaa waa'ee fuudhaa fi heerumaa warra dur waa'ee bitii fi gurguraa walqunnamtii ummataatii fi walumaa galattuu aadaa fi heera Oromoo qaraasisaa oola. Wadaa'e odaa jaarsa lammii namaa addaan babaasee maddatti galchu waan ta'eef habira dhufe hunda eega nagaa wal gaafataniin booda gaafiin itti aantu gostami abbaa ta jettu. Hamma ta'eefuu himate ati ka'eenyuuti, abaluun sun hoo ka'eenyuuti, inni hoo ka'eenyuuti jechaati lakkaawwachiisa. Lammii isaa lakkaawwachuu wallaale immoo isuma nan godhin. Abbaa guddaan nama lammii isaa wallaale hamma boolii takka waan shirkuuf burunqachaaweeti maali ati namarraan dhalanne shanyiitiitichaati je'ee guddaa feeteewu saree masgiida seente hanqisa. Tanaafi wallee ijoolleen ganda odaa xixiqqoo hundaatu 5 bareentoo, 4 qalloo, 12 alaatii fi 8 meettaa qomarraa sii qaraa. Warri qalamaafaan 7 bareentootis hortee isaaniitii wajjiin halakkaawee galchuutu jira. Eega gaafa kaan baalaan baras gizaawu jaarsaa dullachaa kana ka arrabarraa qola hin muratin kana kumsiyoonaa itti jiru arkeetiin jira yoo adabachuu baate zarmaan zari isaatiin dirraashii dhabamsiisa je'ee manguddoon dhagaa mataarra kaayyattee sangaa mixiin jalan baaneen miilarra kuftee suddan lamaan jidduudhaa fuute dhiise malee duraan faa abbaa guddaan mana baabbilee, ona jaarsoo, ona noolee, ona baadhoo, ona meettaa, ona oborraa, ona anniyyaa, ona ituu, ona arusii, ona salaalee, hawarra wallootii fi kana hunda baha Hararrirraa hamma lixa wallaggaatti, kibba booranarraa hamma booroo wallootti dachii Oromiyaa ala alatti nama barsiisuu ture. Ammallee gaaf hoggaa nama akka je'eetii wal arkatan ifi manni wahi dhimmisa je'eeti mirgaa bitaa millachaa akka aadaa isaatti ona Oromiyaa hunda haan kaanitti aansuudhaan yaadaan itti bobbahee gala. Gaafa nagaa qalbiinsaa qaama gatteeti godaantee maanyaa yaadaa limxee bahuu eegalti. Bubbee yaaddoodhaa yaabbateeti calanqorra maruu eegala. Ammagaa wadaa'e odaa abbaa guddaan dhiini danfee hancufti hadhooytee jaarsummaan hashoon sun qeeransaawun gasaroo halimaa darbeeti ni waajiraa miti lafeen callaantun lafaa ol qonyanyaawa. Hiddi faca'eeniiti dhanfoorri muqura fakkaatu sun daranuu dhooqee a'amni akka asqaaxilaa lafatti rajjataniitti wali qanyaffaa'e sun daranuu manyaqqaawee ijji booruun sun diimattee morgaya harkaa wacceesaniin moluu haaxaawaa mataa lululutti kuta. Ijoolleen gandaa gaafa akkanatti jaarsi hin cinnaawee ibidda biifuu eegale takkalleen isiidhaa balbala san hin baatu. Guyyaa akkasii abbaa guddaan waan bineensa nama ciniinu fakkaatuuf
ijoollee dhiisi gurguddaanuu fuula isaan dhaabbatan. Gariin namaa nin beeyneef malee abbaa guddaan waan akkas godhuutu jira. Godaannisa jaarraa tokko duraa hammalleen qoorin qaba. Madaa garaa keessaa ta'ukkaamamte qaba. Godaannisa seenaa calii calanqoo. Daawwattootaa fi hordoftoota Dabbal Intarteementii tun qophii addaa yeroo hunda seenessa gootota dhiyeessuu ta'a. Chaanaalii Dabbal Intarteementii laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa jenna. Utii guutoo kootu mirre danabaan chaafne gurmeelee chaamurree chaafne gurmeelee.